oduu gammachiisaa fi waan babbareedoo ta'e akkuma sitti argitan meeshaalee kutaa ciisichaatii fi saalona yookiin kutaa boqonnaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Umurazaan Oromoo warroonni amantii biraa qabdanis jirtu siniin jedha. Asitti dirsingii yookiin tasriihaa hedduu miidhagaa ta'e diizaayinii onnee akkasumas kiisii 4 kan qabatee fi teessoo yookiin ammoo kursii isaa kan of danda'e kan qabudha. Asitti dulaaba yookiin uffata saaxinii uffataa dhaabbata mitira 120 saantii 20 saantii 120 yookiin mitira 1 fi saantii 20 akkuma sitti argitan kan itti fannifamuu fi madardaraa guddaa jala isaatii kan qabuu fi kiisii kan kaalsii fi uffata shaamizii ticheertii fi uffata jalaa tahee itti kaayannu kiisii 2 kan qabudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti ammoo uffata xixiqqaa akka shiitaa iskaarbilee fi akkasumas uffata akka surree caccabsinee kan kennudha kan qabu. Waan baay'ee kan isin ibsa asitti algaa mitira 1 fi saantii 20 baay'ee bareedaa kan tahee fi jabinna isaa haala amma isin argitan furdinallee kan qabudha. Kan asitti kunoo koomidinoo tokko qaba. Koomidinoon isaa jechuudha kan jajjabaa tahee muka bareedarraa kan dalagame. Asitti sibiila isaati choppodii gubbaa galullee ni qaba. Namootiin tokko ammoo wanni sirriitti isin hubattanii beekuu qabdanii waa'ee soofaati. Kuni soofaadha. Maashaallah tabaarakallaa. Soofaan kuni jechuudha akkuma beekamu carqiin isaa filatamaa yookiin ammoo bareedaa jabaa kan jennudha. Soofaan kumiyyuu hundi isaa mukarraa dalagama. Namoonni tokko hawaasa keenya keessatti kan hin baratamini soofaa gubbaa ilaalanii lukni isaa mukaa miti jedhan keessi isaallee muka. Jabinni garaagarummaa soofaa carqii isaatii fi akkasuma ammoo ogeessa kan barbaachisuudha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya carqiin isaa baay'ee jabaadha. Garuu keessi isaa sis tahee jalli isaa lukni isaa muka. Soofammaan kumuyyuu jechuudha. Asitti TV standidha yookiin ammoo dhiifaman of kolchaa teebilii soofaati. Teebilii jechuudha soofaa jidduu galu yookiin ammoo abaaboo irra kennee waan mimmiidhagaa itti fayyadamuu dandeenyudha. Meeshaaleen asitti isin argitan kun kana qofaa miti koornariidha. Yeroo ammaa kana saalona kennaa koornariin bareedinaaf garuu meeshaa baay'ee nu fuduu baattu waan akka burcuqqoo waancaa akkasuma immoo burcuqqoolee bifa warqii tahanii fi burcuqqoolee tokko koornariin tun keessisii kan ifaa yookiin ampuulii qabduudha. Akkuma sitti argitan kanatti meeshaa baay'ee ulfaataa kaa'uuf mastaawotii waan qabduuf hin taatu ni taatillee hin taatu wanni jennuuf hin jiru. Garuu meeshaan murteessaadha mastaawotii waan ta'eef jala isii meeshaa ulfaatu keettanii gubbaa isii immoo meeshaa babbareedaa tahe kaa'uu ni dandeettanii. Kanaaf koornariin tuni baay'ee bareedudha. Gaafii namoota hedduu biyya keenya keessatti maaltu faashina koornarii moo control bifeedha warri jettan yeroo ammaa kana biyyi guddattee namootiin hedduu kichinii waan fayyadamuuf koornarii bareedinumaaf meeshaa aadaa akkasuma ammoo burcuqqoolee babbareedduu qofa keessa kaa'uu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namootiin Umurazaan yookiin ammoo Adarazaan feetan meeshaalee mana keessaa kan koornarii keessa galus ta'e controlii kichinii fi meeshaa aadaa fi ammayyaa hunda isaatu viidiyoolee kiyya Umurazaan YouTube search godhaati yookiin YouTube keessanirratti Umurazaan jedha barreeffama asirra jiru kanaan achirratti viidiyoo hedduu ilaalaati irraa fayyadamaa isiniin jedha. Namootiin kallattiin ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 waatisaappii fi teelegiraamaan ajajachuu qofaaf koottaa firnicharaa meeshaa aadaa fi ammayyaa akkasuma immoo nyaataa fi dhugaatii waan barbaadan hunda isiniif qopheessa. Kuni firnichara kenna yookiin ammoo Umurazaan horoo irraanii argattanii lafni illee gannaa rooba yeroo ammaa kana hojiin firnicharaa xiqqoo dibaa maal irratti kan maamiltoota hedduu qabuuf addaan isin jalaa turuu danda'a. Haa ta'u malee deemaa YouTube kiyya ilaaluudhaan koppii liinkii